waaqayyo waaqa kadhataan siin jedha. Ati qaamuma jira namoota takkaasee waaqayyo kan kadhate raajida afura kaaseera. Ila kaaseera eeyyee kaaseera. Dinqii godheera eeyyee dinqii godheera. Waan inni hin goone hin jiru. Akkamittiin kadhateera moo kadhannesh? Kadhate waaqni keessanoo asitama waan gaafin qabu waan keessanoo waan hojjete taamiri hojjete addunyaa kanarratti naaf deebisatis naaf himi. Kini gaafii duraatis naan deebisa. Amantii kamtu dura dhufee naan deebisa. Waaqayyo akkamittiin waaqa kadhata kana qofa naan deebistooti. Haatu akkamittiin waaqayyo waaqa kadhata? Raajida biyya lafaa kanarratti ilmi namaa akka ittiin hubatuuf raajida kadhate hafuura isaatiin kaasee jiru. Kan biraan jiru. Raajiin ko kam raajiin moo hiika kan biraa qaba baay'een nama turee kan biraadha. Waa'ee hiika raajii. Raajii jechuun galee karaa biyya lafaa kanatti gochin hojjete suni yommuu dhufu akka hiika ilma namaatiif akka galuuf godhe. Wangeelatti namantamoo namantooti? Indi amantiin kiyya tokko ortodoksiidha. Wangeela akka maal jechuu barbaaddeeti? Wangeela macaafa qulqulluu namantamoo namantooti? Macaafa injira macaafni qulqulluu sirriin isaa sirrii kan hin taanes injira obboleessa kiyyaa sittin tasaasa'in macaafni quraanni keessaa nama sirriin isa kamii inni dogoggora isa kamii quraanni keessaa fakkeenya hundi tokko miti gizeen teekinooloojii waan ta'eef ilmi nama akkuma fe'e koppii godhe akka fe'e godha jechuudha macaafni quraanaa nagaa fakkaata quraanaa nu gaafatta amma abdiidha kana deebisee macaafni qulqulluu sirrii moo sirrii miti sirrii kan ta'es injira sirrii kan dura ganama eebbifamee macaafni dura maxxanfame sirriidha. Gini dhiyeenya kana kan maxxanfaman macaafni baay'een kan sirrii hin taane injira. Macaafni akka barbaade jijjiiramuu akka barbaade barreeffamuu akka barbaade qayyaramuu hin danda'aadha. Obboleessa koo ati osoo amma fakkeenya dabtarri tokko si kenname waan san koppii gootee fayyadamuu dandeessa. Dabtarri macaafni qulqulluun tokko miti. Tokko miti naa gala inni naa gala amma garuu ati Waaqayyo dhabde waaqayyoon kee eenyummaati? Waaqayyoon koo waaqayyo abbaa waaqayyo ilmaa waaqayyo afur qulqulluu waaqayyo tokko. Fidi wangeela waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo afur qulqulluu kan jiru kiristaana sitaa fidi amma fidi. Fidi nu tola bar akkam yaa warte? Yesus waaqayyo abbaa Yesus waaqa akka ta'e waaqayyo afur qulqulluu kan jiru. Goba sina dhaggeeffadhu. Waaqayyo sadi three. The Father God, the Holy Spirit God, the Son is God. They are in three in one. Kajiru san mee kanuma dhiira soo sin jedhan naa fidi yoo galgala kana kirista amman si gabboo mana kana irraa waliin gabbuune keessaan agartee na cuuphee akka feete kiristaana si ta'a. Amma fidi boqonnaa akkasatti. Amma dhaggeeffadhu akkeette waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo afur qulqulluu sadeen tokkummaa waaqayyo kan jedhu sana naa fidi. Sisi fida rakkoon qabu. Fidi ayyo. Fidi amma. Ammas word by word jennaan kunis hin jiru. Barumsa isaa hin jiru. Amen. Maqaa isaatiin amen. Hin jiru. Hin jiru. Word by word barumsa isaa garuu jira. Hin jiru. Eessa baay'ee eessa fidde.